barattoonni madrasatul salaam guyyaa kaleessaa eebbifamanii jiru. أشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد madrasatul salaam godina wallagga bahaa naannoo qumbaa magaalaa Daalatti keessatti kan argamu bakka sheekolii fi hawaasni naannawa sanii argamanitti sagantaa eebba barattoota isaa gaggeeffatee jira jedhan. Akka barsiisaan madrasichaa Ustaaz Ridwaan Muhammad jedhanitti madrasaan kun barattoota hedduu eebbisiisuun isaanii yaadatama. Barana ammoo barattoota dhiiraa 15 fi shamarran 9 walumaa galatti barattoota 24 eebbisiisee jira jedhanii jiru. Sagantaa eebba kana irratti sheekni keenya kabajamaa fi jaallatamaan Sheek Arabuu Sheek Abduu irratti argamanii hawaasa naannichaatiif akka ilmaan isaanii diin rabbii barsiifatan dhaamsa dhaamanii fi jiru. nama jechuutu fakkeenya isin godhate ittiin biyya gorsaa jira. Wallaahi isin je durii hanga ammaatitti itti jirtanii ammallee warra keessatti irra bisinaa taa'isu. Maaliin jedha bisinaa taa'isu? Dhaamsa guddaadhaan sinii dhaamu yaa uummata keenya ijoollee karaas beekaa jirtan. Dhugaa rabbiitti ittiin jirtan. Namni har'a qonni kee qullaa teesseetuma. Ijoollee quraana qomatti galfattee eebbisiiftee daawwattee yoo dhuguma garaan kee nama onnatu taatee garaan kee aaree amata nama eebbisiifatuu fi eebbifamu taata. Ijoollee karaas mataa jirtan akkanumatti gurguddataa jirti. Dhuguma rabbiitti isiniin jira lafti gabaa achoonis buufannoolee godhes hundummaan keessanuu ijoollee dina kana keessaa barareen gaddaa ijoollee 10 wayii barana 20 wayii geesse hanga eebbifamuu jechuun dhuguma rabbiitti. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa Fajrul Islaam kan hangammaatti isinii wajjin ture Anisoo Wallaggaati haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuu tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.